ilkaan koo cabeen naanini dhosku wallaalee jecha namni shan na qabeen irraa cabse namni shan dargaggeessa shantu eessatti. Ashama arkafuune daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalaaf kabaja bakka jirtan isin dhaqqabu egaan daawwattoota hordoftoota keenya waan addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra akkuma beekamutti dhiyeenya kana namoonni hedduu komii ciccimaa gooticha keenya Jawaar Mohammad irratti deemsisaa ture. Jawaar Mohammad bara kana ergaa baga Ramadaanan isin ga'e osoo hin kaa'in har'a ga'uu isaanii beekama. Isuma wal qabatee namoonni yaadaa fi xiinxala hedduu kaa'achaa turan. Inni kun Jawaar Mohammad waaqeffataa ta'e, inni kun pheenxee ta'e, inni kun immoo Jawaar muslimatti aaree, Jawaar akkas ta'e jechuudhaan yaadota miidiyaa hawaasaa babal'aatu kennamaa ture. Haa ta'uti nutis akkuma rogeeyyii miidiyaa tokkotti gaafa laallu Jawaar Mohammad biyya keenyaa jiraataa kan turee fi haalli mijachuu fi akka dhabe tokko odeeffachaa turre. Haa ta'uti guyyaa har'aa garuu waan addaa tokko argine. Obbo Jawaar Mohammad akkuma isin suuraa fi viidiyoo irratti argaa jirtan kana hajjii bara kana yookaan immoo umraa bara kana deemuudhaan haaluma isin argitan giifti ture Dr. Ililli Jamaal waliin Madina jiran jechuudha. Madina fi Makka. Kanaaf Jawaar Mohammad ergaa baga geessanii osoo hin taane ergaa ummata koonaa bilisoomsii kadhannarra jira fakkaataa. Kanaaf Jawaar Mohammad maqbuula irraa haa ta'u akkasumas haadha manaasaa giifti duree Dr. Ililli Jamaal hedduu akkaan namatti tolu. Kana namummaa jechuun isa kana yeroo hunda isa addunyaarra jiru qofa ari'uu osoo hin ta'in akiraa boriitis akkasumas immoo jabina amantii ofiitis akkuma saba ofii jabeessu amantii ofii jabeessus kanaa olii hin jiru jechuudha. Namoonni gariin achuma ta'anii amantiis quban qabanii dhimma ofii qofa uffatan. Jawaar dhiyeenya kana keessayyuu deddeebiidhaan gara Madiinaa fi Makkaatti deddeebi'aa jira. Waan gaariidha. Rabbiin isa haa milkeessu. Giifti duree isaa wajjin hedduu takka bareedanii miidiyaan hawaasaa akkuma isin argitan suuraa fi viidiyoo isaaniitiin guutamee jira. Waan nama gammachiisudha. Hunda caalaa maaliin ni kan as keessatti hubannu hajjiin dhugaadha akkuma jirutti ta'ee yookaan umraan akkuma jirutti ta'ee Jawaar Mohammad as bahuun isaa hawaasa kana baay'ee gammachiisa. Maaliif jennaan namni kun nama Oromoodhaaf cabeedha. Nama Oromoodhaaf waan guddaa godheedha. Sababa kana Islaama Kiristaana osoo hin jenne wanti inni godhe kanatti namoonni baay'een gammadan jechuudha. Bulanni keenya kan Kiristaana, bulanni keenya kan Pheenxee fi kanneen biraa kan hordofan taatee Jawaar Makkatti argamu kan argamuu isaa qofaaf gammachuu guddaan itti dhaga'ame jechuudha. Jawaar saba kanaaf baay'ee qaaliidha. Nama yoo dubbate waan hunda raasuu danda'u qofa osoo hin taane nama yoo cal'ises Jawaar yoo cal'ises nama cinqu. Maaliif mootummaan iyyuu maaliif cal'ise namichi kun kan jedhu isa cinqa. Kun gootummaadha. Rabbiin aboo hin danda'aati. Argite leencummaa fi gootummaa dabalee fi isaa kennu waan niyyatee deemeef rabbi isaa irraa qeebalu haadha manaa isaas akkasuma irraa haa qeebalu hedduu walirraa bareedu. Kanuma isiniin jenna namoonni hajjii fi umraa yeroo hedduu deddeemtanillee rabbi isin irraa haa qeebalu. Garuu maaltu mul'ata yeroo umraa deemtan wantoonni hin barbaachifne tokko kan ta'amu baay'eetu jira. Namoota baay'ee argina mormarratti waa hidhatanii achi keessa seenu. Rifeensa isaanillee osoo sirreeffanne kan seenu jira. Harki caalummootu namoonni achi jiran fi namoonni tokko biyyarraa deeman viidiyoodhaa fi suuraa qofa waraabbachuuf kan deemutu jira. Waan ajaa'iba rabbii kana. Maaliif viidiyoo waraabaa ebalu du'aa isii godhaa jira meewachu maaliif viidiyoo isii godhaa jira. Niyyaan isaa bakka sana osoo hin taane eenyutti waan kana himadha kan jedhu argina yeroo hedduu. Anamma nama naa bilbilee viidiyoon akkana agarsiisa aboo du'aa isii godha. Anarraa cufee nama na bira jirutti dawwale. Bar akkanumaan asin jira jedhee nu garsiisuu fi siigale dhugaadha du'aa isaa qeebalamuu dandeessi. Garuu niyyaan toluu qaba. Namni miidiyaa irratti of gadhiisuuf gaafa bakka sana dhaqu gaarii miti. Niyyadhaa jedha rabbiin. Niyyaa kee qalbii kee tokkocha achi dhaquutu irraa eegama. Kanaaf namoonni Itoophiyaa irraa deemtan bilis waan hin taane isinirraa hin bareedne dhiisa. Suuraa tokko yoo gadhiiftan suuraa lama yoo gadhiiftan bakka san dhaquu keessan akka uummanni isinii gammadu du'aayii akka goote bareedaadha. Garuu kan sanirraa hafe kanattis bilbilaa kanattis kan nama duraan assalaamu alaikum hin jenneen hunda bakka kana jira jechuun agarsiisuun waan barbaachisaadha miti. Afrikaanis waan san baballeessaa jirti. Amma Afrikaanonni baay'een achi keessa deemanii alla fulus jedhan bakka dirree istaadiyoomii fakkeessanii jechuun kun qeeqamuu qaba sirrii miti jalaafa.
Inni biraa maal inni dhimma ijoo ajandaa miidiyaa taate takka isin kaasa. Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa irratti waan haaraa wayii argina. Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa waan haaraan maal inni? Ustaaz Raayyaan dhiheenya kana bara dhiheenyaa kana keessa namoota baay'eedhaaf wanti gaafii ta'e wayii maal inni ilkee isaaniitu cabe. Ustaaz Raayyaa ilkeen gaba jalaa hin jiru. So isaan yeroo hedduu ofii isaaniitti waan dhufaniif sanaasa'u malee waa'ee ilkeen dubbatan garuu akka tasaa dhiyoo kana maal akka ta'an dubbatanii jiru. Namoonni baay'een umriidhaaf irraa cabee jira. Namoonni baay'een immootu maal ta'ani Ustaaz Raayyaan maal dubbatuu hin jedhee gaafii nama baay'ee ta'e nutis baay'ee nu cinqaa ture. Ustaaz Raayyaan namaan walitti bu'e moo wantoota isa mudatetu jira moo yookaan immoo argitee namni kun warqii dhaabatuu danda'a waan akkasii haasa'aa ture garuu Ustaaz Raayyaan dhugaa jiru dubbatee jira. Ilkaan koo cabee naanini dhoskuu wallaalee eenyuun hin argaa cabse ilkaan koo. Ilkaan koo gahee hin cabne naa hubadhaa. Warri ilkaan koo rakkataa jirtanu. Wallaahi na dubbisuudha jecha namni shan na qabeen irraa cabse. Namni shan dargaggeessa shantu eessatti? Harargeetti gaafa kam? Eessa gaafa kami? Jedhi adda baafadhu. Jedhi qisaasan qaba. Harargeen irraa cabsite. Isteediyamii Imaam Muhammaditti na dubbisuudha jecha qaba. Dirqiin itti buute. Dirqiidhaan dirqamaan natti bu'e inni kaan asiin utuu na harkisu asiin na harkisu jariin agarree ani garuu sooftii afaan keessa kaaddeetanii ittiin akkanatti wanta godhadhe ilkaan kan koonaa kaffalaa qisaasaa ijoolleen afaan kan jaalalaa bar maan jibbareedira waan qisaasaati kaffalaa ijoo jaalala dani ilkaan namaa cabsanii nagaadhaan galuun jira haasaa rakkanaan jiru abbaa koo bubbulamee raasi abeet ilka bubbulamee raasi asii immoo waa jedhaa jirti ilkaan silumaa cabuu jedhaa jiru iyyee sababuma malee bubbulamee raasi ilkaan silumaa cabuu jedhaa jiru hin sababamanii kunoo ilaa cabee ilkaan silumaa cabuu jedhaa jiru ijoolleen itti buutee jedhaa jiru lakkisaa akkanaa miti ijoolleen jilkaan koo ijoollee afran kan lora aboo ijoollee qabu. Viidiyoo irraa akkuma dhageessan kanatti jechuudha. So Ustaaz Raayyaan jaalala hawaasa isaatu ilkaan irraa cabse. Oromoon akka shari'aatitti osoo danda'amee warqii dhaabee fi Oromoon natti tola dhugaa rabbiititti. Maaliif jennaan kun ilkaan jaalalaan irraa cabeedha. Raayyaan akka kamittuu kan bareedu namummaa isaati waan taateef inuma bareeda. Garuu hanga ammaatti callisuudhaan baay'ee tokko na cinqee jira. Oromooti Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa warqii jalaa gubbaa itti galchaa fi bareedina warqii waan dhorkamu natti fakkaatu yoo dhorkame ka'an nuuf kolchaa ani hin beeku. Garuu yeroo baay'ee namoonni keenya warqii yeroo dhaabatan argina. Kanaaf Ustaaz Raayyaa keenya kabajamaaf jaalatamaa jaalalli hawaasaa sadarkaa kanatti isa miidhee jira jechuudha. Namni bar jibbaa qofaa miti jaalallis nama miti. Maal jedhanii tapha keessa adurreen ilmoo ofii miite jedhan. So akkuma san Oromoon osoo jaalala Raayyaa Abbaa Machaatiif garmalee girgir jedhu ilkaan irraa cabse diinaaf waan biraa ta'uu fakkaata. Ustaaz Raayyaan nama guutuudha. Garuu amma gaafa waan kana argan waan biraatti sharafatu danda'a. Namnummaan kennaa cinqamaa ture garuu dhugaan jiru jaalalaaf irraa cabe yaadina hawaasa keenya waan of duratti ta'u kan waliin laallu ta'a. Ustaaz Raayyaa keenya hedduu jaalatamaa fi kabajamaa nama ammas innillee makkaa jira natti fakkaate rabbi umraa maqboolaa siif haa gootu si jaalannaa si kabajna. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya turtiin hanga ammaa waliin goone kana fakkaata viidiyoo biraatti hanga waliin dachaalu turtii gaarii naaf qabaadha hanga isin waliin ture Ready Adam Tube namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf hariyaatota subscribe gochuun maatii keenya dabalama horaa bulaa deebana nagaatti.